Asalaamaaleykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu obboleeyyan shamaa harka fuune. Nagaa qabdanii fayyaa keessanii alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kootii. Akkami jirtanii jabaattanii maal fakkaattanii? Alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kootii isiniin jedha baga jiraattanii. Ani dhufu baga nagaan dhuftanii laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaa warri addisii taatan mana kanaa fi kunninis laayikii fi sheerii itti muddaa addunyaa guutuu waliin ga'a wal dhaqqabsiisaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu tokkoon gammade. Ani dura viidiyoo xiqqishuu argee tiktook irratti naan galle maal akka ta'e deebi'ee tolchee xiyyeeffadhee yoo laalu Naasiraan Ulee hin booya. Barreeffama wayii biratti nagarree waan akkasii nagarre. Maal ta'e jedheetumaan hin hordofe viidiyoo tiktook irraa kana baay'iseen jechuudha akka mataa kootitti. Bira taree barii haati Naasiraan Ulee dhuftee jedhanii jennaan yoon dhaqee feesbuuk ilaalu dhugama haati isaa dhufte dhufuu keessallee sappiraayizii ta'e Naasiraan Ulee. Goota keenyaa gootaaችን itti makiinu yeenyaa jagnaachin akkasitti sappiraayizii ta'ee dhugaa hedduu tokko gammadee hedduu tokko dasa jedhe bakki rabbiin si gammachiisee koongiraatuleeshinsiin jennaa sumaanuyyuu bakki gammaddee maazarii tantee ummaa tantee rabbiin umrii si haa dheeressu waliin isin haa tursiifatu isillee umrii si dheeresse isillee umrii si haa dheeressu siin jedha waggaa 8 booda wal agarra jedhe. Yaa subhaanallah jiruun biyyan baatu ni jechuun marri isaatu haa tattaafatu malee haa dhidhiitatee haa fiigu malee jechuudha. Bakka namaan tasakkaatu. Maal waggaa 8 kana jechuun itti toluu dhabeeti malee jaalateefi miti namni haadha ofii waggaa 8 osoo hin argin waggaa 8 taa'e jechuudha. Hunda keessaniyyuu rabbiin maazarii teessanitti nagaan isin haa galchu. Inni immoo sappiraayizii addaa ta'e hiriyoottan gaarii hiriyoottan yoo qabaatan hiriyoottan gaarii qabaatudha. Hiriyaa ammaa jechuun irra guddinna si wajjin nyaattee achi garagaltee si duuba si nyaatti. Moo jechuun keerii hagana geettu gammachuu hagana geettu waliif yaadu. Wallaahi hedduu tokko dinqisiifadhe hiriyoottan isaatii rabbiin fayyaa haa kennuuf irraa haa jaallatu. Dhugaa dubbachuuf gammachuun isaan isa gammachiisan kuni gammachuu xiqqaa kanaa miti. Maaliifuu waan inni ittiin niyyatin ittiin qophaa'in galgaluma san bar maazariin tantee dhufaa jirti jedhanii guyyama sanitti himan. Yoo sammee amma isin osoo isin taate yeroo sanitti jechuudha maal qabattanii maal gallakkiftanii mana keessaa waa dalayidammoo ganaa ala keessa fiidanii injiraa miti bakka ilma faariif miira addaa wayii habaaboo soqatuu fiigamoo uffata sirreeffatuu fiigamoo mataa ofii sirreeffatuu fiigamoo bakka injiraa miti maal guyyoota akka lama dursitanii osoo itti himtanii maal rakkoo qaba diggisii haa eegu. Akkasii hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa akkasin isa kabajanitti akkasin isa jaalattanitti isinillee rabbiin isin haa jaallatu rabbiin isin haa kabaju teessoo kabajaatirra isin haa teessisu bakki isin geettan marri bakka kabajaa haa taatu isaaniin jenna haa ulfaatanii. Asumaanuu Naasiratillee baga gammaddee abbaayee nuti mucaa isaa maqaa tagadhe asumaanuu baga gammaddee. Goota jechuun goota miidiyaa kanarra jiru keessaa tokko hedduu tokko isa dinqisiifadhaan ilaa ammaa jechuudha. Jaartii isaa ifa gaafa fuudhetti miidiyaa kanarraa gadi teessise jechi isaanii hin jedhamin hin jiru wanni hin jedhamin hin jiru wanni hin barreeffamin hin jiru suuraan isaanii ta'e postotamin hin jirtu garuu kana hundaa akka irraa dhagaa jiru inni isinii galee nama mataa ofiiti jiruu mataa ofii jiraatu jechuudha. Nu boonsita. Lammata ilmoo argate. Ilmoo isaa sani diimtuu gurraattii namni argee hin jiru ilaa amma.
yoo minaalbaata warri Duubaa hin keessa jiru tasa hiriyoonni isaa warra amma sappiraayizii isa godhamu tasa isaan argan Allahu alam. Odoo nama cinaati qaata miidiyaa irratti ol darbanii nyaataa dhugaatiin isaanii jiruu jireenyi isaanii hundi warra miidiyaa kanarraati. Sirrii duraa hawwiin maashaallah warra miidiyaa kanarraati. Garuu inuma teetti inuma dhiifte miidiyaa kana. Ilmaan horattee bultii ofii seeraan qabattee abbaa manaa ofii jabeessitee qabattee miidiyaarraa isa bicha gatteesse isillee miidiyaarraa gatteessiftee ija shamara tiktookitirraa gatteessifatte tasgabbooftee isallee tasgabbeessite. Bakka goota jechuun goota shamaraa jechuun isiidha. Goota dhiiraa jechuun isa. Warra miidiyaa kanarraatirraa jechuudha isinii galee. Warra tiktookii fayyadamu keessa warra miidiyaa fayyadamu warra miidiyaa irratti beekamtii qabu keessa hedduu tokko isa dinqisiifadha dhugaa dubbatuufi bakka gammaddanii ammallee gammachuu fi xabaatu rabbiin isinii haa taasisu umrii isin haa dheeressu jaalala jidduu teessan duraa kaayee rabbiin ammallee jaalala jidduu keessan haa facaasu ija hamtuu isinirraa haa qabu. Isiniin jennaa jabaadhaa wal jajjabeessaa hiriyoonni ammaa kunoo hiriyoottan asliitirra aslii jedhan hiriyoottan naasiraanoleetirra barumsa guddaa fudhattan jedhee yaada. Ani akkas jennaan boruma ganama ol kaatanii sappiraayiz nan godhinaa tole. Boruma ganama ol kaatanii sappiraayiz nan godhina. Akkasii hedduu tokko hiriyaa jechuun gizee ammaa kana hiriyaan hin jirtuyyuu. Akkam takka akka rabbiin darbee bakka akka harree adii jedhan sanii kaa'e malee dhugaa dubbachuuf hiriyaan hin jirtu. Yoo takkaan ol kaate bakka tokkoon irratti yoo amalaan sii tolte gara biraatiin sitti baddi yookiin ammoo hojii nyaattee dhuyitee geessitee achi garagaltee si nyaatti. Rabbiin hiriyaa akkasii isinirraa haa qabu. Isinillee immoo rabbiin nama akkasii isin hin godhine dura yoo nu ofii qajeelle namni birallee qajeelchuu yoo ofii qajeelle hiriyaa tiyyaaf qajeelaan. Yoo hiriyaan tiyya yoo ofii qajeelte naafis qajeelti isinii galee. Akkasii obboleeyyan tiyya hedduu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa. Asumaanuu viidiyoo kee kana naasiraanolee biraan naa gayaa. Koongiraaduleeshin naa jedhaanii baga gammaddee hedduu tokko sii gammannee yoo ati maazarii tante akkasitti hammatte wallaahi wajjin boo'e inni ofitti qabeenyi boo'isanii ani wajjin boo'e gammachuudha isiniin jedha gammachuu boo'ee jabaadhaa.